hedduu miidiyaarraa baddeersaa yoo xiqqaatee waggoottan hedduu miidiyaarraa baduu jechuun albamii kee gadaan keenyaa boodaa kan dhiheenna kana dhuftee bara baraaniin dhuftee baga nagaan dhuftee atis bara baraan nagaa fayyaa ta'e. Galatuumatillee bara baraan nagaa naa ta'e. Saat deemee dura albamoota kee kanaan dura waa hedduu namni beekaa kilippota baay'ee ture. Tibba kana kan baaste ammatti baaqeedha albamiin qophaa'ara jedheetiniin yaadaa yookaan immoo dhiheenna kana hawaasa bira gaha jedheetiniin yaadaa. Bara baraan irraa waan tokko haa kaasnu. Maal bara barri? Bara baraan biyya keenyaaf haa dhaabbannu. Bara baraan Oromummaa keenya haa cimsinu. Oromummaa dagachuu dandeessu. Oromummaa keenyaaf dhiibamna. Oromummaa keenya waan baay'ee taana waan ta'eef Oromummaa keenya bara baraan cimsinee biyya keenya bara baraan eeguu qabna. Namni tokko gaafa waa'ee sirba kee kana kaasnu waan wahii naa kaase. Mammaaka afaan Amaaraa tokko naa mammaake. ሰው ማለት ሰው በጠፋበት ጊዜ ሰው የሆነ ነው ናንጀ ማለች ወደናኒ ታደኒ ኦሮሚያ ጀደ ከንስርቤ ገዳ ኦሮሞማን ሰፌፈተመቲ ገዳ ነምኒ አፋን ኦሮሞቲ መቃ ኦሮሚያ ጀዱ ዋሙ ሰፌፈቴ ገንደ ኬሳ ሃባኑ መንደረ ኬሳ ሃባኑ ጀዳ ጅሩቴ ማለት መለ መንደረ ኬሳ ጅርተሞ ማይጅቹ ነቤ Ani mandara keessa hin jiru, biyya guddaa keessa jiru. Oromiyaa guddoo keessa jira waan ta'eef warra akkas jedhu warruma san gaafattee deebisii laatee natti tola. Oromiyaan biyya guddaa jennee haasofne hin gaddallee intarviiyuu kennee hin ture. Biyya guddaa biyya bal'aa saba guddaa keessa jirra waan ta'eef an akkasitti naa qabadhu ammas irra deebitee kan hin gaddaa sanatti akka haasa'uu barbaadde nan haasa'a. Yeah. Maal seete dubbii markaatu tokko jira. Deddeebisaniitu waan tokko sitti himu. Deddeebisanii gaafa sitti himu san abdaa intinii goota. Sammuun kee bareeti waan si bira jiru kana irraaffachuutti kaata. Irraaffachuu Oromiyaan irraaffatamee yaadu Oromiyaan irraaffachamuus hin dandeessu. Garuu barii sirbis namnis gaafa sitti haasa'u yoo gabbaaniitis bu'aan gaafa agartu waan kee dhiistee egaa isteeppii itti aanutti deemtee akka waliin boochuu barbaadu ta'uu danda'a. Kanaaf abbaan fe'ee akka barbaadetti bo'uu danda'a. Isaan gaa waan itti amanan saniif bo'uu danda'u. Ani immoo biyya kiyya guddaa sanii fi Oromummaa saniif yoonan iyyee abbaan fe'ee maraatumaan jechuu danda'a. Ani immoo biyya kiyyaaf bara baraan jedhee bara baraan Oromummaa dagachuu dandeenyu bara baraan eenyummaa ofii namni dagachuu hin danda'u waan ta'eef bara baraan Oromummaa keenya cimsina bara baraan Oromiyaa teenya yaadanna waan jedhuun aayidiyaa waan ta'eef kan barbaadeen fudhata kan hin barbaanne. Kanaaf akkasitti naaf fudhadhuutis. Sirbootni hedduun qophaa'anii jiru jedheetiniin abdadhaa bara baraanii baheen alatti because ani singilii baasuu hin jaalladhu waan jettu wayii dhagayeera waan ta'eef. Sirboota meeqa of keessaa qaba? Maal faatu nu eeggata? Egaa sirbootni ani hojjedhe albamaan oola. Albama caala. Albama tokko irratti baay'ate sirba 14 fa'aa goota. Maaksimamin isaa. Siiriidhaan 16 gochuu dandeessa. Ani sirboota naannoo 27-28 hojjedhe. Albama baasuudhaaf sababa adda addaatiin boru osoo hin jedhu wanni albamaa kun immoo si sobsiisa si galee amma nan baasa gaafa jettu wanti gara biraas mudachuu danda'a yookaan waan humna jira oduma kana gochuu kana gidduutti yeroo dheeraan irraa fudhate ani hojiin kiyya muuziqaa qofaa miti saayid biizinasii san qaba sababa kanaan naannoo waggaa 10 ture hin gadda gaafa naasa'oo dhageesse ani sirba keessaa bahee hin beeku sirba keessa hin jira garuu akkaataa darbaariin eegan saniin albaman baasa. Waanan muuziqaa hojjechuu keessa jiruuf waanan ta'eef natti hin dhaga'amne waggaa 10 akkanaan fagaadhee akkan ture waggaa 10 hin barre sanan boodan gaafan albama kana singilii kana baasuudhaaf yeroon tuna dirqisiisnan amma albamni kiyya ga'utti singilii tokkoon gabbaa'uun dirqama gaafa natti ta'u singilii san gabbaasuun
Promooshinii isaa gaafan jalqabu namni bakka namootiin hedduun kabaja naaf qaban, jaalala naaf qaban, baduu kiyya na baganuu deebite welcome back maalii kana gaafa laalu waggaa sanan waggaa meeqa ergan baasee waggaa meeqa dhee gaafa likkaa almost waggaa 10 ta'e. Kanaaf maal gochuun qaba akka sirboota hedduun hojjedhe sin jedha. Kana booda yoo rabbi jedhee milkaa'ee albam kiyya ji'a lamaan booda ji'a lama gidduu kana nan baasa dheen jira. Sanaan booda waggaa lamattis waggaa sadittis dafee osoo akka ammaa kana hin badin yoo rabbi umrii nu kennee biyya keenya nagaa godhe pilaanii akkasitan qaba. Sirbootii 26-27 hojjedheera. Mee gama bara baraatti si haa deebisu. Artiin dhugaa dubbachuudhaa fi waan sabaaf hojjetan yookaan immoo waan calaqqee uummata keessa jiru ittiin garsiisan waan dantaa kiisiitillee waan yookaan immoo namni sadoodhaaf godhu illee miti. Garuu immoo ammatti waa'ee Oromiyaa sirbuun waan nama dhabsiisa malee waan namaan argamsiisu jedhama biyya san keessatti. Osoo immoo waan biraa sirbite ta'ee lafallee mallaqa daldalallee argatta ture jedhama. Ani asirratti yaada kiyya kennuudhaaf ani kanan sirbu afaan kiyyaan afaan abbaa kiyyaatiin kanan sirbu sirba barbaadee qofaa miti. Waanan sirbuufan qabu. Alii Birraa gaafa sirbu yoon kaleessa nu biraa deeme kun gaafa sirbu gaafa lallabu araaraa sirbaatiif yookaan bashannanaaf miti kan sirban waan sirbaniif waan badeetu jira waan dhabnetu jira. Kanaaf karaa abbootiin kiyya irra deemaa turan gaafa haqni dabu gaafa uummanni kee burjaaja'ee rakkatu gaafa dukkanni baay'atu artiin immoo dukkana keessa teessite ifa agarta waan ta'eef ijuma aartiitiinan dukkanaaf yeroo keessa waan keessa jiru kun burjaajuuf ni jirra waan ta'eef kan sittin immoo dhumtuun beekaa waan baay'ee natti dhaga'ama. Kanaaf dukkana kana cabsinee baanee ifti akka jiru uummata keenyaaf abdii ta'uu akka qabu abdiis akka qabu kan agarsiisuudhaaf uummata kiyyaaf jirra Oromiyaadhaaf jirra Oromummaan hin daraaran guddata hin bal'ata kana caalaa biyyi keenyas hin kabajamtii Oromiyaan hin sheenuftu osoo nuti jirru ilmaan ishee osoo jirru waa tokko hin taatu abdii qabna abdiidha wanti guddaa ilmi namaa yoo abdii qabaate jiraata ilmi namaa abdii kutannaan jiruu hin qabu waan ta'eef abdii guddaa qaba abdii guddaa qabna jedheen amana waan ta'eef kanaan haamilee uummata kiyyaa kaasuudhaafan murteessee sirban albama keessatti gochuudhaaf yaade gabbaasee singilee baasuudhaaf dirqame jechuudha. Taaddee bara sirbaa albamii kee gadaan keenyaa baastu siyaasa keessatti warri xiinxalan waa hedduu wanti kaasaatiin turan maali? Sochiin warraaqsi Oromoo waggaa 50 booda waggaa 50 jechaan yeroo jaarraa abbaa gadaafaa yeroo waaqoo guutuufaa qabsoo itti finiinsan yeroo Alii Birraafaa gama artiitiin illee itti ka'an waggaa san booda waggaa 50 booda ka'e jedhama. Keessaa Oromoo protestii dhufe sirba keessan booda. Jechi walaloo san keessa jiru sirbi maqaan albamni ittiin waamamu bakkal caccalaqisaa biiftuun duubaan bariitu saba koo gadaan keenya milkii waa fagoon jirtu faajjii galma abbaa gadaa urjii odaarraa iftu yoomiyyuu hawwiin keenya galma geettu malee haftu. Wanni kuni fincila diddaa warraaqsa Oromoo protestii san raagee taaddeeneedhan. Achirraa maal jetta waa'ee wanni itti deebina. Maaltu si barreessisiise? Maaliif yeroo namni baay'ee abdii kute ture yeroo qabsoon ala kanaayyuu afaan faajja'ee biyya keessaallee afaan faajja'e ture yeroon gadaan keenyaa sirba san baastu. Afaan faajja'ee uummanni keenya abdii kutatee uummanni keenya abdii kutatee beekadheen hin amanu. Amma gaafatu dhageetinan. Qabsoon Oromoo amma qabsaa'aaf gochuun barbaadu. Amma artii keessatti artiin qabsoon wal qabata. Waliif intinii qaba gumaacha qaba waan ta'eef. Qabsoon uummata Oromoo istiraap gochuu danda'a malee abadan hin dhaabbatu. Kanaan amana. Maaliidhaafan sirba san sirbuu barbaadee akkamitti walaloo sun barreeffamee waan naan jetteef
irreecha horaar sadeetan dhaqe walaloon kun ammee xiqqaatu barreessa. Mucaa artistii cimaa mucaa Dirreedawaati. Oromiyaa ammeetu barreessee zeemaa isaa yeedaloo isaa mogas waliin hojjenne. Irreecha deemetinan maaster pilaaniin kun ufuuf deema. Oduun maaster pilaanii kunis ka'aa jira. Kanaaf ani yeroo jalqabaatti gadi bu'ee malkaatti irreeffadhe yoosan. Ani yeroo baay'ee waltajjii irratti sirbuu uummanni gaafa irreecha irraas gad deebi'u koonsartii wayii qopheessinee sirbuudha malee carraa argannee gara malkaatti gabbuun hin beeku. Akka tasaa ta'een dura bu'eetoo deemu uummata faana. Taphachaa gaafan gabbuu malkaa bira gaafan ga'u qeerroon godinaalee Oromiyaa kutaa Oromiyaatirraa dhufan hundi wal ga'aniiti waliin kakatu. Yoo maaster pilaaniin kun biyya keenya irratti mirkanaa'edha. Yoo wanni kuni ta'e nuti Oromoon inuma banne qeerroon inuma bade. Kana fuuldura dhaabbanneef falmina. Kana gochuu baanne yoo walirratti duulle, yoo wal keessatti duulle, yoo wal basaasne lafeen Taaddasa Birruu, lafeen Jaarraa Abbaa Gadaa qoree ta'e nu waraanudha gaafa walii kakatan achii boo'etu ba'e. Dhugaan sitti maanamma tiyaatira hojjechuun barbaadu. Waa'ee kiyyaas gabbayee haasa'uun aadaa saniin qabu. Hojiin kiyya yaa haasa'uun jedha. Hojiin kiyya haa dubbatu. Because artiin guddaa waan ta'eef yeroo eeggatee dhugaan hin ba'a waan ta'eef dhugaa kiyya himachuudhaaf nama fiiguu miti. Waan sana argeen guyyaa san akkaataan itti oole sitti himuu hin danda'u. Waan san viidiyoodhaan illee waraabbadhee tan deeme. Gaafa qeerroon walii taa'ee kakatu. Namni kakachiisu qeerroo san ijoolleen qeerroon Oromiyaa hin beekti. Ani argee hin beeku isaan dura mucaan sun qaroo dhabeeyyiidha. Namni kakachiisu isaan keessaa waliigalee qeerroon afaan tokko walii kakatee achi keessaa yoo ol deebi'u arge. Wanni deemaa jiru, wanni